Jirjirtuu hordoftoota sagalee tanaa annagaa gootii lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Egaa har'as turtii dheeraa booda deebi'ee dhufeera. Viidiyoon koo kan inni xiyyeeffatu shamarroota amala akkasii kana agarsiisan yookiin shamarra amala akkasii qabdu dhiira abbaa manaa ishee ta'uu qofatu ishee argachuu danda'a yookiin immoo dhiira gaa'ilaaf ishee barbaadu qofa isa sirrii ta'e qofatu ishee argachuu danda'a isa jedhudha. Har'a kan nuti waliin ilaallu attentionidhaan yoo na dhaggeeffattan viidiyoo kana haga dhumaatti yoo hordoftan viidiyoo kanarraa faayidaa guddaa argachuu akka dandeessanidha. Kanaaf shamarroota hedduu oolchuudhaaf viidiyoo kana attentionidhaan irratti hojjechaa jirra. Isinis immoo attentionidhaan viidiyoon kun shamarroota biraa fayyaduu danda'a yoo jettan share gochuu hin dagatinaa. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo yeroo hundumaa gorsa kana fakkaatu waan argattaniif subscribe otoo hin godhin hin darbina. Gara viidiyoo kottan isin dabarsa. Kanaaf calqabuma irratti abbaa manaa kee ta'uu dhiira danda'u qofa akkasi argatu yoo barbaadde calqaba irratti dursa kan kennituu fi adda baafachuu qabda. Jireenya kee keessatti, hojii kee keessatti, adeemsa kee keessatti dursa eenyuuf bakka kennita isa jedhamu adda baafachuun barbaachisaadha jechuudha. Wanta argite, wanta dhageesse, wanta hubatte hundumaa keessa kee akka seenu yookiin yaada kee akka inni hatu hin eeyyamin. Namoonni naannoo kee jiran yookiin ijoollonni hiriyoonni kee quxusuun kee hangafni kee hiriyaa mataa isaanii qabataniiru. Isaan kun hiriyaa qabachuun isaanii qofa yaada kee hatu hin qabu. Karoora mataa kee qabaachuu qabda. Kaayyoo mataa kee qabaachuu qabda. Namni tokko jaalallee qabaate qofaaf ariifattee yookiin waan hin taane irratti kuftee jaalallee godhachuun qaba jettee jarjarsuudhaan waan hin taane irratti kufuu hin qabdu. Adda baafachuu qabda jechuudha. Shamarran tokko utuu jaalalatti hin galiin jaalalatti gaafa galtu jaalala sun keessaa maal argachuun qaba kan jedhu adda baafattee itti seenuu qabda. Jaalalatti galtee jaalalatti gaafa galtu sana jaalalatti galuu kee keessaa maal argatte faayidaa gaafa jedhamtu anoon beeku jaalalli hiriyoonni koo waan jaalallee qabataniif anis qabadhe jechuun kun dogoggoradha. Kanaaf isaan waan jaalallee qabataniif yookiin immoo isaan waan hiriyaa dhiiraa qabaniif anis yaaluu laata jedheen itti gale yoo ta'e yaadni kee inni kun dogoggora guddaadha. Kiyyoo guddaa keessa galtee jirta jechuudha. Jaalalatti utoo hin galiin yookiin rileeshnshiippiitti utoo hin galiin rileeshnshiippii keessaa maal akka argattu adda baaftee shamarran hin beekne jaalala keessatti daangaa isa jedhamu adda baastee hin beektu. Wanta godhamuuf wanta godhamuu hin qabne adda baastee yoo hin beekne yoo kana hin taane lapheen ishee cabuu yaadni ishee baduu yookiin immoo miidhamuu irratti dhiibbaa guddaan isheerra ga'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf jaalala keessatti maal akka ishee fayyaduuf maal argachuuf akka itti galte adda baafattee shamarran beektu. Jaalalli sun garamitti akka inni guddachuu qabuu fi garamitti akka inni adeemuu qabu hundumaa adda baastee ni beekte jechuudha. Wanti ishee rakkisu hin jiru, wanti ishee jalaa wal xaxu hin jiru jechuudha. Kana malees jaalalichi gara guddachuu qabu irraa karaa isaarraa goree gara biraatti guddachuu yoo inni qajeele yookiin immoo wanta badisaatti yoo ishee geessu yoo ta'e yeroodhuma sanaa kaastee murtoo fudhachuu irratti qophii gooti yookiin immoo dursitee of qopheessite jechuudha. Jaalalichi hin sirratu yookiin gara biraatti kan ishee geessu yoo ta'e illee hin sirratu yoo ta'e illee jaalala sana adda kuttee deemuuf murtoon ishee murteessuuf wanti ishee rakkisu tokko illee hin jiru jechaadha. Dursitee adda baaftee beekteetti wanta ishee baasuuf wanta ishee hin baafne. Inni kabraa wanta gootu hundumaa lafa deemtu hundumaa jarjarsuudhaan utoo hin taane of eeggannoodhaan shamarran tarkaanfattudha. Yoon godhe maaltu dhufa maal fidda ishee biratti kuni hin hojjetu. Wanta gootu hundumaa of eeggannoodhaan gooti jechuudha. Jaalala keessatti murtoo hin taaneen wanti dhufu hin jiru yookiin immoo wanti godhamu hin jiru jechuudhaan wanta hin taane murteessuudhaan wantoonni dhufan yookiin wantoonni ishee quunnaman rakkoon isaanii baay'ee kan heddummatudha jechuudha. Shamarran kaayyoo ishee beektu garuu tarkaanfii ishee beekti. Karoora ishee beekti, kaayyoo ishee beekti. Wanta gootu hundumaa of eeggannoodhaan utuu miidhaan isheerra hin gahin adda baastee murteessiti jechuudha. Kana yeroon isiniin jedhutti immoo jaalalli gara gaa'ilaatti kan inni guddatu malee gara algaatti yookiin immoo gara mana sireetti miti kan inni guddatu. Shamarran kaayyoo ishee beektu garuu dhiira tokko wajjin kilaasii tokko seentee wanti dhufu hin jiru homaan fidu jechuun murteessiti utoo hin taane calqabumaa kaastee maaliif seenna kun ta'uu hin qabu jettee shamarran murteessitudha yookiin shamarran tarkaanfii tokko dursitee tarkaanfatteettu yookiin tarkaanfii ishee nama sana dursiteetti jechuudha. Kun immoo isheedhaaf ofitti amanamummaa ishee horaa lammaffaan immoo
akka isheen ofii isheerraa haftee nama biraaf taatullee ishee gargaara jechuudha. Kanaaf wanta dhiyeessuu qabdu tokko hin dhiyeessiti, wanta baqachuu qabdu tokko hin baqatti malee homaan fidu, wanta fidu hin qabu jechuudhaan murteessitee itti hin galtu jechuudha shamarran kaayyoo qabdu. Inni kabraa kutannoodhaan gara fuuldura isheetti atteenshinii shamarran kennitudha. Dhiirri siin jaaladha, siin du'a, siin gaggaba jedhee isheedhaa barreessu yeroo hundumaa ishee teessuma ishee dhowwu sana akka tasaa ta'ee wanta isaadhaaf hin mijanne tokko irra gaafa gahu ishee dhiisee deemee guyyaa biraa teekstii isheedhaa erguu danda'a akkam fayyaa keetii jedhee jechuudha. Isheenis nagaadha galata rabbii jettee gaafa deebistuu fi waliin arginu jedhee gaafa ishee gaafatu ishi jettee kaatee deemtee dhiira sana argachuu shamarran hin dandeenyedha. Maaliif ji'a tokko turee ji'a lama turee sin jaaladha nagaa keetii maaliif badde dhiira jedhu kana adda baaftee beekteetti isheen. Kun jaalala dhugaa miti, jaalala qabatamaa miti, wanta miidhaa geessisuu danda'udha jettee adda baaftee beekteetti. Shamarran kun ammuma kana sin arga yoo jedhe ji'a tokko booda badee dhufee ammuma kana kaatee deemtee shamarran argattu miti jechuudha. Shamarran akkanaa shamarran kaayyoo ishee beektu, shamarran tarkaanfii ishee beektudha jechuudha. Kanaaf shamarran kun shamarran kutattuu fi shamarran fuuldura isheetti amantudha jechuudha. Nama borii isheetti amantudha jechuudha. Kanaaf jaalalli inni dhugaanis kanarratti kan inni mi'aawu malee jaalalli dhufee ji'a tokko booda immoo deebi'ee bada. Achuma immoo deebi'ee dhufu inni kun jaalala yeroo irraa kan hafe jaalala dhugaa yookiin jaalala itti fufaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf qoosa akkasii kana keessatti shamarran onnee qabdu, shamarran fuuldura ishee borii ishee yaaddee beektu jaalala akkasii kana keessatti hin goottotamtu yookiin immoo yaada akkasiitiin kan goottotamtu miti jechuudha. Maaliif fuuldura isheetti kan amantu yookiin immoo borii isheetti chaapteerii itti aanutti kan amantudha jechuudha. Inni kabraa gatii dhiiraa gadi buusuudhaan of ishee ol of hin kaaftu. Shamarran kaayyoo ishee beektu, shamarran karoora ishee beektu, shamarran dhiirri ishee fuudhu bichaa akka ishee argatu bareechitee beektu dhiira gadi buusuudhaan, kabaja dhiiraa gadi buusuudhaan kan ishee ol hin kaastu. Fedhiin ishee abbaa manaa argachuu, fedhiin ishee gaa'ila dhaabbachuu shamarran taate aakshinii akkasii kana hin agarsiiftu. Seeraan hin haasofsiiftu taanaan, seeraan itti hin deebistu taanaan dhiirri kamillee siif abbaa manaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf shamarran fuuldura ishee beektu, shamarran abbaa manaa gaarii argachuu maltu dhiira seeraan haasofsiifti, seeraan itti deebisti. Gaaffii jaalalaallee yoo ishee gaafate akka dhiira biraa qabdu yookiin immoo akka hiriyaa biraa qabdu yookiin immoo akka yeroon amma isheen irra jirtu yeroo jaalalaa hin taane seeraan hubachiistee sirriitti dibbilii keessa buutee itti himti jechuudha. Kana malees waliin jiraachuu fi waliin buluu yookiin wal jaalachuu fi waliin wal qunnamtii saalaa dabarsuun akka waliin hin deebne yookiin immoo akka wal bukkee hin deebne bareechitee beekte jechuudha. Jaalala keessatti utuu gaa'ilatti hin gadiin haadha manaa koo, abbaa manaa koo jechuun wal sobuudhaan yeroo hundumaa wal qunnamtii saalaa raawwachuun inni kun isheen adeemsisu sirriitti bareechitee beekti. Wantoota akkasii kana aksepti hin gootu jechuudha. Maaliif yeroon isaa sirrii akka hin taaneef bakki isaa sirrii akka hin taane sirriitti bareechitee adda baaftee ni beekte jechuudha. Haga wal fuudhanii fi haga gaa'ila dhaabbatanitti wal qunnamtii saalaas haa ta'u walitti bu'insa kamillee yookiin wal tuttuquu kamirratti illee keessa ishee ciminaan of amansiiftee akka isheen dhaabbattudha yookiin adeemtudha jechuudha. Kun immoo dhiirri kamillee ishee jaallata taanaan yookiin ishee barbaada taanaan wanta isheen dhorkite kana yookiin immoo wal qunnamtii saalaas haa ta'u dhunguu wantoota garaagaraa wanta isheen dhorkite kana hamma gaa'ila keenyaatti jettee dhorkite kana sababa isheen dhorkiteef ishee jibbee deemuu hin danda'u. Dhiirri sun ishee jibbee yookiin ishee dhiisuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf shamarran akkasii kun abbaa manaa sirrii yookiin abbaa manaa ishee fuudhu qofaaf kan jiraatan yookiin immoo kan akkasii qofa kan argatanidha jechuudha. Maaliif kanan jedhee dhiironni yeroodhaaf deeman yookiin dhiironni yeroodhaaf fiigan shamarroota akkasii kana waliin turuu hin danda'a. Dhiira isa sirriisa isa si jaalatetu si waliin turuu danda'a jechuudha. Yeroo kana gootu. Egaa viidiyoo koo har'aa asumarratti xumuraa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole sheer gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.